akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota jaalal dhugaa nagaa fi fayyaan bakkuma jirtanitti isiniif haa ta'u isiniin jedha. Valentine Day maali? Guyyaa Valentine Day akkamitti dabarsuu qabnaa? Valentine Day ammoo eenyufaatu kabajaa? Valentine Day jechuun guyyaa jaalalleewwanii jechuudha. Guyyaa jaalalleewwanii waggaa waggaan February 14 waggaa waggaan yeroo hunda guyyaan jaalalleewwanii kun addunyaa guutuu irratti ni kabajamaa jechuudha. Seenaan Valentine guyyaa Valentine kun maali yoo jettanii Valentine Day jechuun qeesii yookaan ammoo luba yookaan ammoo Saint Valentine biyya Roomaa keessa ture jaarraa sadaffaa keessa mootiin biyya Roomaa kuni raayyaan yookaan ammoo sooljeeriin biyya sunii akka hin fuune yookaan ammoo akka fuudhaaf heeruma raawwanne seeraan dhoorkee ture. Marree sooljeeriin jagni wayii tokko dhoksaadhaan jaalallee godhatee fuudhee seera mootii kanaa cabsuudhaan jechuudha. Yeroo inni seera mootii kanaa cabsuudhaan jaalallee kan fuudhu mootiin biyya Roomaa kun dhagahee February guyyaa 14 irratti ummata dura baasee fannisee. Kanaaf yaadannoo kanaatiin Saint Valentine Day jedhamee beekamaa jechuudha. Valentine Day asirraa dhufe. Valentine Day maqaa qeesii kanaatiin kan moggaafameedha. Marree Valentine Day kanumaan wal qabatee ajjeechaa February 14 irratti mootiin biyya Roomaa kun raayyaa kanarratti raawwate irratti hundaa'uudhaan addunyaa guutuu irratti haala ho'aa ta'eedhaan yeroo ammaa kana kabajamaa jira jechuudha. Marree guyyaan kun kanaan yaadatame oola. Guyyaa Valentine Day eenyufaatti kabajuu qabaa kan jedhu gaafii kanaaf guyyaa Valentine Day akka addunyaatti addunyaa guutuu irratti kabajama. February 14 addunyaa guutuu irratti February 14 Valentine Day ni kabajama jechuudha. Marree Valentine Day kun biyyoota garaagaraa irratti akkaataa garaagaraatiin kabajama jechuudha. Irra hedduu Valentine Day kana kabaju jaalalleewwanidha jechuudha. Jaalalleewwan kabajaa jechuudha. Kabajaa isaanii haala garaagaraatiin ibsatanii jaalalleewwan akkamitti kabajanii fakkeenyaaf kennaa garaagaraa waan garaagaraa walii kennuudhaan kabajanii jechuudha. Ammoo kennaa akkam walii kennuu qabanii jaalalleewwan ka jedhu gara dhumaa irratti viidiyoo kan keessa isinii ibsa. Jaalalleewwan qofaa miti Valentine Day kan kabaju. Valentine Day kana tokkoffaa kabaju jaalalleewwanidha jechuudha. Jaalalleewwan yeroo walii kennanii wajjin gammadanii yeroo isaan itti wajjin bashannanii xiyyeeffannoo guutuu walirratti godhanii biyyoota garaagaraa keessatti singiliinis ni kabajaa jechuudha. Laaxxeen yookaan ammoo qeenxeen namni jaalallee hin qabnes ni kabajaa jechuudha. Namni jaalallee hin qabne kun akkamitti kabaja? Biyyoota baay'ee keessatti farra Valentine Day ta'uudhaan kabajaa jechuudha. Waan Valentine Day sun faallessuudhaan godhuudhaan maatiin wajjin jiraatu bakka tokkotti Valentine Day ijoolleen akka haati abbaa kennitu akka abbaan haadha kennu kakaasuudhaan maatii keessatti jaalala waliin qoodachuun ni jira. Kanaafuu biyyoota garaagaraa keessatti Valentine Day haala garaagaraatiin kabajama. Yeroo kan keessa bizinesni baay'een ni babal'ataa jechuudha. Fakkeenyaaf bizinesni akka abaaboo, mana nyaataa, kenna garaagaraa, suuqiiwwan kenna garaagaraa keessatti itti gurguran gabayaan isaanii yeroo sunitti baay'ee ol ka'aa jechuudha. Namni waan kana walii kennuu fi walii suuqiin bizinesaa kunis kabajaa kan keessatti iddoo guddaa qabu jechuudha. Kanaafuu Valentine Day inni akkuma isiniin jedhe jaalalleewwan ni kabaju, singiliin ni kabaja, maatiillee ni kabaja. Suuqiiwwan garaagaraas qophii kanarratti haala garaagaraa keessatti xiyyeeffannoo kennanii fi irratti hirmaatu. Gaafa guyyaa Valentine Day kana kenna akkamii walii kennuu qabnaa ka jedhu akka garaagaraatti kennamaa jechuudha. Jaalalleewwan ta'e yoo maatii ta'e yoo ammoo even nama dhuunfaatu singilii yoo ta'e maal walii kennuu qabanii kennaan kun waan akkamii ta'uu qabaa ka jedhu. Kennaan jaalalleewwanii Valentine Days keessa baratame abaaboodha, ililliidha yookaan ammoo afaan faranjiitiin flowers jennu kana. Isa kana akka baay'eetti walii kennanii jechuudha. Fakkeenyaaf postkaardii fa walii kennu. Fakkeenyaaf xalayaa harkaan katabames yaada kan ibsachuudhaan xalayaa sun kennuufii dandeetta. Postkaardii kennuufii dandeetta. Gift kaardii kennuufii dandeetta. Footoo albeemii kennuufii dandeetta. Kitaaba garaagaraa ka waa'ee jaalalaa ibsu kennuufii dandeetta. Mana nyaataa geessitee bashannansiisuu dandeetta. Bakka ispaa fi saawunaa geessitee rilaaks akka wajjin taatan godhuu ni dandeetta. Shittoowwan garaagaraa akka kennuu ni dandeetta. Sa'aatiiwwan baay'ee babbareedoo ta'anii fi mimmiidhagoo ta'an kennuufii ni dandeetta. Kanaafuu haala kanaan namoonni jaalalleewwan wal bir jirtanis jaalalleewwan garaagara fagaattanii jirtanis kaardii walii guutuudhaan jaalala keessa walii ibsuudhaan haala kanaan kabajuun ni danda'ama jechuudha. Marree hordoftoota koo viidiyoon har'aa waa'ee Valentine Day irratti xiyyeeffatee asuma irratti raawwataa. Valentine Day baga nagaan geessanii hanga viidiyoo biraatti wal agarrutti yeroo ga'a.